Harka fuunee jaalatamuu fi kabajamoo hordoftoota keenyaa jirtu fayyaa keessanii baga nagaa fayyaa taatan isiniin jenna. Egaa har'ammoo viidiyoo tokko jechuudha. Viidiyoo deddeemaa jiru tokko argeen ture jechuudha. Viidiyoo samuuna kana deemu. Ani garuu viidiyoon kun viidiyoo duraanii akka ta'e nan beeka jechuudha. Maaliif tanaan duras daawwachaa turre waan ta'eef Dr. Nabiyyaa waa'ee fayyaa irratti akkasuma diraamaa bifa diraamaatiin jechuudha hojjechaatii ture. Bifa diraamaa fakkeessee namoota raadota garaagaraatiin qabamanii wantoota akkasiisan fakkeessee kan hojjetedha jechuudha. Egaa namni kuni nama duraan wantoota akkasii hojjechaa argitanii namoota keenyaaf gorsa dabarsaa turedha. Akkasuma haadha manaa isaa akkuma amma ani asirratti argitan viidiyoon kun viidiyoo duraaniiti. Egeree miidiyaa irratti kan hojjette jechuudha. Ishiin immoo kan diraamaa ittiin hojjette innis bifa diraamaatiin rakkoolee namoota keenyaarra jiran jechuudha kan himan jechuudha. Viidiyoo kana uummanni jechuudha. Kuwwan warri TikTokii ittiin guddifatu jechuudha. Irra caalatti TikTokiin kun jechuudha. TikTokiin asirratti maxxanfame kuni riippoortii ta'uu qaba jechuudha. Gubachuu qaba. Maaliif yeroo baay'ee viidiyoota gaddaa maxxansa sobee namuma fayyaatti jechuudha. Falfaltee maxxansiti jechuudha. Maaliin beekanii kan ishiirra jiru garuu shamara. Egaa Waaqayyo libboonaa nuufaa kennu yookaan laphee dhiifamaa laphee itti nuufaa kennu malee dhugumaatti baay'ee ulfaatadha jechuudha. Samuuna duraa tokko haala kanaan kun walii gadi deematii ture jechuudha. Dhugaa waa baay'ee nama gaddisiisu jechuudha. Wanta baay'eetti nama gaddisiisudha jechuudha. Hordoftoota keenya yeroo baay'ee namarratti yoo waa hojjennu xiinxalaa hojjechuun gaariidha. Amma namoonni inni viidiyoo kanaaf bakka hin kennine Samuunas jechuudha. Viidiyoota kan inni bakka hin kennine garuu hiriyoonni isaa warroonni isa jaalatan jaalattoonni Dr. Nabiyyaa akkasuma jaalattoonni haadha manaa isaa kan ta'anii maal taate jedhaniitoo jechuudha yeroo isaan ittiin bilbilaniif jechuudha rakkoo irra gahe gaafachuuf jechuudha osoo inni nagaa jiru akka inni nagaa hin qabne jechuudha. Akkasumas immoo viidiyoo kana yeroo ishiin ciniinsurra jirtu akka waan waraabanii wayiiti jechuudha. Yeroon kun immoo yeroo ishiin amma yeroo gabultii ijaarrattee deesse da'umsa irratti osoo hin ta'in duraan yeroo fiilmii yookaan diraamaa hojjettudha jechuudha. Mucayyoon kuni haati manaa Dr. Nabiyyaa jechuudha. Dhugaa waa baay'ee nama gaddisiisudha. Dhugumatti namni akkamitti dhugaa nagaadhaan jiraachuun hin danda'amu nama jechisiisa jechuudha. Viidiyoon kana amma maal ta'e viidiyoon sun osoo ta'e illee diraamadha. Kunis immoo diraamadha akka waan ishiin amma waraabamteeti jechuudha. Viidiyoo akkana kana gadi baasanii maxxansan jechuudha. Dhugaa jalqabarraa kaasanii gaafa laalan ani jechuudha gaaf tokko jalqabarraa viidiyoo kana argeen viidiyoo haadha manaa Dr. Nabiyyaa kana TikTok irratti argeen dhaqeetoo daawwadhe jechuudha. Viidiyoon kun viidiyoo fiilmiidha. Egeree miidiyaa irratti hojjetame. Jalqabaa kaasee nama dhumaa daawwadhe jechuudha. TikTok irratti kan maxxanfame irraa dhaqeen deemee sarchi godhadhe dhaqee daawwadhe jechuudha. Egeree miidiyaa yeroon daawwadhu kan duraaniti jechuudha. Viidiyichi kuni haala kanaan fidanii nama rifachiisu jechuudha. Warroota tanaan dura isaan hin beekne akkaataa isaan itti hojjetan warroota yookaan hin beekne ta'uu danda'u yookaan immoo hin beekamu jechuudha. Namoonni immoo namni nama jaalatu tokko namaaf yaadda. Kanaafuu wantoota akkanaa kanarraa of haa eegnu. Jireenya namaa maaliif jeeqna? Jireenya namaa maaliif jibbina? Nagaa namaa maaliif jibbina? Maal rakkoo qaba? Nagaadha yoo jiraate namni tasgabbiidha yoo jiraate bultii ofii keessa nagaa yoo qabaate maal rakkoo qaba? Maaliif namatti hinaaffaa deemna? Dhugaa dubbachuuf amma kun hinaaffaadha malee waan biraati miti. Maa nagaan jiraata? Maa gadi bahee hin dubbanne? Maa gadi bahee rakkinna ni manne? Maa gadi bahee rakkadhe wu'uun jenneedha malee waan biraati miti jechuudha. Dhugaa akkasumas immoo fooloon kanaan guddifatanillee namatti yoo hafe maali abboo fooloon akkanatti guddifatan laayikiin akkanatti guddifatan namatti yoo hafe wayya jechuudha.
Dhugaa haala kanaan nama olii gadi oofanii viidiyoo suuraa isheetii fi viidiyoo ishii duraanii bakka tokkotti walitti maxxansanii kana hojjechuun isaanii tariitii namoota jireenya namaa jibban jedhee yaada jechuudha. Akkuma Dr. Naafi jedhe jechuudha. Viidiyoon kun viidiyoo duraaniiti, garuu immoo namoonni jireenya namaa jeequuf jireenya namaa keessa argitanii inaaffadha malee waan biraa miti. Inaaffadhaan warroon akkana ta'an kun baay'ee nama gaddisiisu jechuudha. Baay'eetti nama gaddisiistu. Dhugaa dubbachuuf hedduu nama gaddisiisa jechuudha. Viidiyoo duraanii as baasanii wantoota akkanaa kana eenyutu viidiyoo dubartii yoo ciniinsifattu waraaba yoo diraamaa hin ta'iniin ala viidiyoo dhugaa namni dubartii ciniinsifattu hin waraabu jechuudha. Aguma fe'ellee yoo ta'e jechuudha. Dubartii ciniinsifattu bira namni kaameraa itti qabee dandeettii akkamiitiin iyyuu isa wanni jedha. Kan diraamaa sun iyyuu dirqama itti ta'eeti jechuudha. Waan barnoonni wayii achi keessa jiruu fi barnoota saniif jedhaniiti yookaan immoo diraamaa kana namni haalaalee irraa baratu jedhaniitidha malee namni dubartii ciniinsifattu waraabuu hin jiru jechuudha. Sa'aatii sanitti ija ishee afoo dhaabbateeto jechuudha. Hundumtuu haala danda'uun gargaaruuf yaada malee ciniinsuu waraabuun fi namni yaadu hin jiru jechuudha. Garuu haala kanaan jireenya namaa keessa galatanii warroonni nama jettan warroonni tiktookii ittiin guddifattan dhugaa baay'eetti jechuudha. Isinitti nama gaddisiistu jechuudha. Irraa sanuuyyuu jechuudha mummuraa fiduu kuuwwan immoo jala seenanii kan lammataa qaxxaayi next jedhuun jechuudha. Jala deemanii jechuudha. Inni ammas kan lammataa sanis fida jechuudha. Fooloon isaa ji'a osoo hin guutin odoo homaa takkan hojjetin wanta gaarii tiktookii isaati irratti osoo hin fe'in kan warroota gaggaarii hojjetanii osoo taa'u warroota waan akkanaa maxxansan viidiyoolee akkanaa viidiyoolee gaddaa viidiyoolee osoo namni jiran namarratti falfalan kana jechuudha. Fooloon isaatillee waggasuu guddata jechuudha. Wanta gaarii ilaaluu hin jaalannu wanta gaarii guddisuu waan hin jaalanneef uummanni keenyas kana jala deemne laayikii fi fooloo goona jechuudha. Kuni maaliif barbaachise jechuudha. Akkan isiniin jedha Dr. Naafi ati deebisuu keetiif galatoomi. Namni si jaalatan hedduu waan jiruuf nama kabajju namni si jaalatu waan jiruudhaaf deebii kana nu deebisuu keetiif galatoomsiin jenna. Kuuwwan immoo ijoollee keenya dhaabbannee of ilaallu jechuudha.